Amlaake tigistusite. Gurguru malee naan taane maaliif naan jedhe isheentu heerumtee ijoollee lama qabdi mucaan tokko gaafur tokko Yunis laa. Amiin walumaanuu rabbi si haa guddisu bakka qoftulleen haa heerumtu. Ijoollee waan heerumtee wallaahi hin heerumu. Jedhini. Ana wanta akkatti na gaabbisu keessaa haa gammaa. Amma ijoollee mataarra dhufi. Ijoolleen tante maarifi intala tanteetu maal jedhani dur kunoo intala fuudhe moo haadha fuudhaan heerumaa nama wantitti gaabbu keessa amma addaatitti maan heerumne deddeebi'e. Odoo carraa maatii kiyyarraan dur akkuma daa'imummaarra kiyya ga'eetiin jedhe obboleessa keeti gurguru quuftuu Eid Mubaarak obboleessa kiyya gurgura diita gurgura. Diitaan quuftuu namni waliif taa'an takka barreeffadha. Hin ta'an namni jettan lama barreeffadha. Hin taltutum. Anaa seenani ana kalaas firii ta'uudha. Baadal asir iida qulqulluu iida sinaa buna keenya daffisnee woxi diitaan hin ta'afi diitaan quuftuun horataanii ta'af tokko barreessa. Amma diitaa faatee hedduutu jala deemaa. Meerree quuftuun wallahi nagaa isiiti firii isiiti zinaa. Guyaan si lega jira. Himun datani namni narraa gara galara waan bakka. Hai naman jadi Eid Mubarak jadi. Goti sa Eid bari ka ujaja galchine kaane imalin amma Eid ko bangam. Gar amma ijoolleen tante baay'atu na bira jira tingi nu fidi dhufuu qaban jedhan nama meeqa gursaaf leela seet hin dhufa jenneeti nama meeqa. Inshallah garab yalam zakam idin. Nu amma fi Oromo akkisi beeto akka biraati lafatti akkinu beenno akka biraati. Oromo lena araramte siles media kanarra takkawan annama ajjeesetitti manatti kaatanan Oromo ana maal gore media kanarratti sirba yoo taate nu biratti sirbiin bakka jenneeti. Oromo maal irraa si araraman. Natti yaan jirtu qaama warra asirra jirulee natti ani masgiidatti galee natti kaan jiranii ajandaa keessan dhaqu nama arrabsu miidiyaa yoo dhufee kolfee taphateetiin bayaa wafaatota kanneen jajjanajaneetuma. Garee immoo qabdaree ga masgiida galtee. Ani lafatti karaasisa garee miti miti maraaf masgiida dhufu. Gara fuula duraatti karoora kam qabda garee immoo keessatti. Yaani barree masgiidatti galee jechuun qaamanii miti qalbiidhaan waan imaamni masgiidaa dalagu waan sheekni dalagu daawaa godhuu maali kuni dinjirraa. Wanni hawwiyyaa sirraa bareedee jiran. Kanaafuu daqiiqaa xiqqishuu bicha haasofna daqiiqaa xiqqishuu haasofnu tana laazim ihtiraam jedhiin. Oke, ijoollee sanitti himi. Ingi kamaan. Nama tokko nu dabala bakka geemii taphanneeti wal qaxxaasifna qixaati iidaa. Lillahi wa inna ilaihi odoolee geemii taphadan. No, geemii taphachuun barbaadu. Dhageeffadhu. An taphadhee lembeeku garuu amma taphadhee qixaati iidaa wal qaxxaasifna. Abboo mee gijja takka koo yawwi. Doktora koo King Kamal waa gaafachuu barbaade. King Kamal Suudi Arabiyaa jirtanii miti? Wanni birrii 50 riyaala 50 bituu dadhabdammoo silkii keessa yookaan gubbaa kana bakka kana irraa xaragaatini. Wanni jedha gizee mara viidiyoon isin gadhiita wanni baariyaaliin hin baaneef kanaaf wayita viidiyoo waraabdan kuwaalitii silkii bareeda harkaa qabdan wanni keessa nama xiratii takkan qabu baariyaaliin manaa waliin bahu dukkanuma keessa jettanii wayitii mara ni jil. Wannan kaameraan beekuma dabara iPhone qabadha. Anna fataa jettanii isin baatanii akka dukkana keessa jetta wayitii mara. Garuu ani hin beeku irratti illee tukuratiin godhu viidiyoo hojjedha jedhe dheengadda illee nu arrabsan kiinyi mana keetiin maal haa taanu haa mari'annu wal gennee. Akka kiingii tuna aarsan kee amma wiin arguu yoo beekta ka isaa tura dhufa wayitii mara viidiyoon inni waraabu dukkana ammallee laayibiin inni taa'u dukkana minim baariyaa lama ta'amu viidiyoo xiratii qabaachuu qabu manni kee kiingi wanni birrii 50 san biti riyaala 40 laayibii rakaadhu kinoo fiiltarii karaan godhata fiiltarii karaa deeffadhu as bahi silkii bakka kana targii wadiidha.
Maalin godha maal ka birrii 50 maalinni? Ka silkii irra kaayatan. Ka silkii irra kaayatanii qaba kunoo. Mee irra jiraam? Ayyee silkii amaamaa caabiin tuftoontuu kiitiin akkana irraa argi bakka kana mee? Maali turii qabdii sitti mul'ate? Turii misitu dukkana keessa jira. Isa kana anillee ibsuun jaaladha nama baadiyyaa qosi garsiisa. Isa kana yaartaami. Isi ana moomaa ibsaan jiru kiroo ifuma manaa fayyadamaara laayiti manaa fayyadamaara gin. Anillee kama mana fayyadamaara malee waan takka fayyadamaa hin jiru kunoo laayiti mana irraa fayyadamu jiru. Illee hawwii rakkoo isaa sitti moon. Wayita bakka dalagaa reetu mana Oromootiif mana Amaaraa dhaqi ilaali. Martuu dukkanuma keessa taa'ee akkanuma gurgura. Manni Oromoo martuu akkuma kiinga maal kana keessatti dukkanuma keessa taa'a. No. Waan xiqqishu waan birrii shaniiti yookaan waan birrii 50 jedhanii mana ofii ofirraa balleessa namni keenya osoo meeshaa bareeda qabu. Rakkoo nama keenyaa sitti. Wanurraa gadi buusi kana qotiyyoo gadi buusi kana qotiyyoo humaaranta guyyaa keenya nurraa karrabii nuti akaafiin dorole ifa keessa haa ta'u lakkafama adabadoo kan gassi buusaan lakkafama. Bangga di sini ishi garaa guutanne dubbanna hoolaan idaan jiru warra hajii dhufe waaqaleen jiru baran. Guyyaa keenya balleessaa jira kun jaldeessi ta'uufiiti biyya wannoo jira. Biyya Islaamaa jira akkanattuu rabbi nu bareeche maal goonaa ifa ofitti banannu. Horiyaa muslim akkana of jala kaayee irra rafaan. Kuni amma masgiida deemtee ganaadha nu bira. Eessa jiru? Ganaa sa'aata kaa foyitaaf sa'a lamaa foyitaaf. Eessa jiru? Ani amma isin biraa bariitee saa meeqa? Halkan deema nu bira. Nu bira amma bari'eeti sa'aatii tokko sa'a torba ta'a. Godha warra as jirtanis gara jirtanis mana kiingi fooloo godhate. Ida salaanee dhufaarra nu ganama. Amma rakkoo ila kiinga maali waan darbu ila koofii akka nu. Bati. Wanti jira nagola bakka bara waliis. Nama umar muni ishee fudhatu waan ofii godhusan malee argite. Naatai irrayyuun xaragu naatai anaaf ta'e annama akka keetii kanaan gorfamu manna du'eetiin biyya uffatu na wayya bara jaahila maal ta'e maal taate warra beeza weeti waliin nun buusinii kana wallaala barna gowwaa kuboo fi odaarratti daawwachuu danda'a. Dhagee barsiisiti ba carraa naa wajjin haasayuu carraa guddaa qabdu maaliif beektaa baariyaalii mana keetiyyuu akka siibaa. Amma saama wallaahi guddaa. Aramaan goote baaliyyoo asite dabarsite birbillaaleikum. Kengin fidii manni barbanni na jaalata anumaa waraana ijoollee yeroo fayyadaa. Bara kan mormatti illee kan dadhabee wayituma keessa wajjin haasawullee. Ilkiin isaa. Maasi goonee liqan harka. Ara kingi si jaarana wallah habibi. Kingi. La idii kiyana rambale zina yake andawa goda jira. Ana mo sebsem antum jahili yake. Ana mo jahili yake. Andawa goda jira. Ummata tilmi nabi hima jira. Okay. Mali atman afam baldi goda jira. Jala like. Uta. Imbarbado anti. Imbarbado jira. Hey. Ana tu bisa jere. Mana tu dosi jere. Uta. Saka. Uta. Ara baaliyyoo maal taate billaaleikin ishee kan tokko chanu qabnu nurraana. Awu dhagee barsiisiti amma natti haaraa beektaa bulook na godha bakka maraanuu sii galee. Akkam gosa beektaa amma sirraa bu'aa. Hayyee. Bira dhaqiitiin baay'oon qalbimaa minaa sii jedhe asirraa bu'aa erga sii dammoo asitti ergadhaa koko fuuloo wal gooneemi koo fuuloo sii deebisa. Godhee fuuloo deebisi. Asitti ergadhaa ati jalaa kan fuuloo deebisi kaa hayyaa hayaatti sirra. Hayyee ishi kunoo deebise fooloo guyyaa idaatiin isheetan gadhame bakka wallala.